Sagantaa teenyaa deemnaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota kiyyaa kan na jaalatanii fi kan na jibbitan hundinuu jira jirtuun isiniin jaa. Arramee waa'ee dirree dhawarraa haasoyna akkasumatti waa'ee adaree biyyoo naannoo Hararii irraa haasoyna. Akkasumatti jidduutti akkuma reefu jee waan takka takka irraa haasoyna. Mee seenaa yeroolleen yeroo hamtuudha. Yeroo namni jiruu miti amma. Yeroon ganama gizee namni gizee seenu qabiyyaatis qaasitis yeroo bareedduu seenuudha. Yeroo amma yeroon qaba. Tanaafin seenamee waa'ee dirree dhawarraa Somaalee fi Oromoon wal fixaa jirtii eedugaa namni wal lola wal ajjeesa biyya dhiisii qe'ee keessattuu namni wal lola gaarii. Waan kana keessatti yeroo ammaan tana namni naannoo dirree dhawaa san maqaa kantiibaatiin bulchaa jiru kabajamoo jaalatamaa Kadir Jawar. Kadir Jawar hedduu kabajaa qabnaaf dhalattuu tan duraa keenya ta'uudhaaf tan lamadaa dhalataa dirree dhawaa ta'uuf tan sadaffaa nagayaan biyya san akka ilma biyyaatti akka itti gaafatamaatti biyya san bulchuuf kabajaa guddaa qabnaaf. Tanaaf mee waa'ee dirree dhawaa namootan irra hedduu namoonni naannoo sanitti hin dhalatin yookaan immoo Oromoo ta'ee biyya isaati rakkoon qabdu biyya biraa fagoorraa waa'ee dirree dhawaa san laalee haasawu. Waa'ee dirree dhawaarraa waa takkaan isin ibsuu barbaada. If duuba deebi'ee waa'ee dirree dhawaa yeroo Dargii kam turte, yeroo Haile Sillaasee kam turte, yeroo Ihaadig kam turte. Fakkeenyaaf waa'ee Ihaadig yeroo Ihaadig bulchitu amata 27 yeroo bulchitu akkam turte dirreen dhawaa haa fudhannu. Yeroo kana gaafa wayyaaneen Ihaadig biyya seentu Dargiin cabte murni waraana qabu murni lama addi bilisummaa Oromootii fi addi Islaam bilisummaa Oromoo kan sooressa jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamtu waraanni kun hedduu tattaaffii wayyaanee akka isin biyya teenya san sabditee hin qabanne keessaafuu Harargeen guutuutti ibiddaa ture. Kana keessaa osoonii fi wal nyaattu Oromoon akka qabsootti nuti hawaata kan beeyne qabsootti ijaamne osoo Oromoo wal nyaattu wayyaaniin dirree dhawaa akkam goote. If duuba deebinee ilaallu. Wayyaaneen dirree dhawaa akkam goote. Gaafa wayyaanee san dirree dhawaa akkam gootee dhiiftee biraa deemte. Amma akkam keessa jirti. Akkam keessa jirti. Rakkoon waan gaafa san namni irratti hirmaatee sossoo'insi ilmaan Oromoo gama lamaa wal nyaachuudhaan dirreetti ilmaan Oromootii fi biyya dhiisee faca'e nama kana daaraa godhechuu. Ani nama gaafas qaceelloo beeku. Ni yaadattan namoonni garii dirree dhaawatan istaadiyooma keessatti sooressi jaarraa abbaa gadaa gaafa ummata wal nyaatu hunda guusee warreen ummata Oromoo miidhu warreen garii faannoon gaafa sanii gaafas isinuma jirti bar faannoon gaafa milik irraa eegaltee jirti. Gartee faannoon makiinaalee fi waan irratti harree dirree dhawaa keessatti 90 fi takka gaafa Dargiin kufe dirree dhawaa keessa 90 takka suuraa harree kaasanii magaalaa keessa oofuun turre. Oromoo fi eenyutu Oromoo fi faannoon wal fixaan turre. Kana keessatti Somaalee fi Oromoo wal fixaan turre. Somaaleen uummata Oromoo sardaan turre ilaa hanga Jabuutitti. Kun hin turre. Yaadattu Jabuutii keessatti uummata Oromoo hanga intala Somaalee rumtee fi Somaalee gurbaa Somaalee fuudhe hunda adda baasan keessatti san hundi akkam ture. Arra akkam jirti gaafas akkami. Joota gaafasii laalle arra alhamdulillah jennaa jechuudha. Namni keenya dammaqee jira. Garuu kana hunda jaarraan abbaa gadaa maal godhe? Istaadiyooma dirree dhawaatti walitti qabee yaa hawaasa dirree dhawaa jiraatu nuti bilisummaa barbaanna malee hawaasa wal nyaatu hin barbaannu jee ni yaadattan
warreen ammoo achii booda arra dubbii qibaartan qaljaa dhageeffadhaa gurrumaan dhageeffadhaa sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuu fi isteediyooma dirree dhawaa irratti nuti isin tuquun deemnu isin fixuun deemnu biyya teenya irratti abbaa ta'uu barbaanna sabaa fi sablammii wajjin nagayaan jiraachuu barbaanna nuti sirna dabre sirna nu cunqurse mootummaa nu cunqursite firraa buusuu barbaanna malee nuti hawaasa biyya keessa jiru tuquun barbaannu jee tasgabbeessee nagee godhee kute yeroo sanitti marraa duraatiif addi bilisummaa Oromootii fi addi Islaam bilisummaa Oromoo tokko ta'anii dirree dhawaa nagee godhanii jechuudha. Sababa kamiin sababa ijoolleen Jabuutii fi Somaaliyaa fi biyya keessaa addi bilisummaa Oromootti ida'amtee nuti maal jaan nuti AFLO kan addi Islaam bilisummaa Oromoo hin dhooynu tokko taaneeti diina wayyaanii firraa dhooyna malee hin dhooynu jechuu irratti humna adda bilisummaa Oromoo itti ida'amte tan dargaggeessaa tan qeeroo gaafasii akkasitti dirree dhawaa nagee godhanii jechuu kan nagee godhe kan duraa waraana AFLO ture waraanni AFLOdha nagee godhe kan gartee ummata keenya saamu shiftaa gartee qawwee hidhattee naannoo saniif saamtu tan garagara tasgabbeessee isaanuma sanuu gorsatti kannee biraa deeme namoonni garii warreen gartee sodaatee boboo'ee jira isteediyooma dirree dhawaa sanitti akkanan seene jechuudhaan garee keessaafuu masaakinni saba biraa kan saba Adaree kan saba Amaaraa kan saba Guraagee sabni biraa hundi boboo'aa ture waraanni jaarraa abbaa gadaatii fi waraanni Oromoodhaa ka seene nu fixa yaanii nu xuruursa jaanii seenaa waliif sheer godha seenaadha tun wanni isinitti himu jiru kun kitaaba addaan banee seenaa dur nama biraarraa haasaasoyetimi ni keessaan ture nin beeka waan hin beekun sitti himu jira waan hin arke waan hin keessa ture dhageeffadhu qaccallutti 1991 arra dirree dhawaa arra jirtuu fi dirree dhawaa gaafa wayyaanee jirtu ta gaafa dargii jirtu wal bira fiddee laalta tana ilma keessanii biyya san bulcha ilma dirree dhawaati Kadir Juwar kantiibaan magaalaa dirree dhawaa ilma biyya saniiti naannoo warra naannoo san jiru Oromoo naannoo san jirtu irratti ati dirree dhawaatti naantu isaan irratti hirkattee amma akka gaafataniitti akka wayyaaneen ilmaan Oromoo isin waraanni biraa deemee ifi osoo ol nyaattu biraa deemee dirreen dhawaa kophatti haftee Oromoon gaafas miidhamte jechuudha. Akka abdiileen godhanii yaadattan abdiileen ummata Oromoo akka godhanii yaadattan hayni ummata Oromoo akkas nama godha addunyaa irratti nama salphisa dhiiga ilmaan Oromoodha naannoo dirree dhawaa sanii nan bifne haramaa Oromoon guututti nafne gaafa waraanni gadhiisee biraa deeme osoo ol nyaattu wayyaaneen isaan nyaattu kana keessatti akkam turte dirreen dhawaa gaafas yaadadhu akka abbaan fedhe fudhachuu danda'e ture wayyaaneen abbaa fedhe kennuu dandeessi ture gaafa namni kun wal jaaree ummata Oromoo nu miidhe jee dachii ummata Oromoo fudhatu san ture mana namaa fudhatu ummata Oromoo nu miidhe jee eega Oromoo kutte booda kana ture sheer walii godhi waliif raabsaa namni aga tokko dhageeffachuun qabu kun dhugaa jirtuun isinitti hima warreen gabbee yeroo ammaan tana akkaataa dirreen dhawaatti jirtu tan duraaniitii fi tan ammaa osoo ol bira hin qabne akka amma jiruun haasoytu akka amma jiru kanarra hammaachuu malti fuula dura joonii fi ati yes telefoon irratti hin dhawanaa please lamada yoo na dhoyte kamma maaliin si godha akka ulii lamada natti dhoyne si godha akkasi tanaaf dirreen dhawaa gaafa wayyaanee akkas turte haga naannoo Ogaadenii abdiileen itti dhufu takka arrammoo ilma Oromootiif bulcha arrammoo ilma dhalataa dirree dhawaatiif bulcha arrammoo isarratti naantu arrammoo warra biyya san jirutti irratti naannu ani gaafa duraaniitii fi ammaan kompeer godha ammarra wayyaa riganii kampanii kotoonii buqqaasanii dirree dhawaa onsanii
arraan tan immoo waan san deebisuudhaaf dirreedhaa san akka dirreedhaa dur fakkaattu akka if dura guddattu godhaa jiranii jechuu feetu waan feetejii tanaaf nuti yeroo ammaa mootummaan maxxanteeti alagaan biraatu mootummaan maxxananiiti simiidhan ati mootummaan maxxantee firraa dhorkuu maaliif dadhabda kuni gaafii ilmaan Oromooti hundaaf waraana laal waa lamaan isinii kannamma akkamitti mootummaan maxxantee ana ilma abbaa gadaa kajuu Kadir Juharin maxxantee biyya san misoomsuu maaliif dadhabda Abiy Ahmed Prime Minister Ethiopia ana ilma abbaa gadaa kajuu maxxantee maaliif nama simiidhu firraa dhorkuu dadhabda yoo tana dadhabde yoo tana fudhanne maaliif akka wayyaaneen dargii cabsitetti maaliif hidhattee mootummaa tana cabsitee afaan hin caljattee cabsitee hawaasa kee maaliif hin furre eenyu ibiddaan qabda eenyu ibiddaan gubda eenyu waraanatti fixxa kanaan dhaamsa siidhaama ati ka miidiyaarraa dubbatu ana ilma abbaa gadaa kajuu itti maxxani Oromoodhaaf waa godhi yookaan immoo gaara seeni yookaan achuma keessaa qabsoo godhi mootummaa tana jiisi ummata kee furi period hinjiru kanaala kana lamaan calliftee hawaasa keetiif qabsoo gootee akka umman akkaataa namni tokko itti gartee biyya cabsee harka galfatee biyya san itti bulchu afaan kee qabadhu godhisan yookaan immoo an ilma abbaa gadaa sinjaa lallabuu keeti alagaanutti lallabdeeti alagaanutti maxxantee bu'aarraa buufachuu jirtii mee akka ati baantutti ati yoo maaltu itti maxxantee akka bu'aarraa baafattu maaltu dhorke kanaachu kana waa'een dirreedhaa gabaabdumatti yoo waa'ee dirreedhaatiif mootummaan tunnaan taatu ummata miidhu jirti itti maxxanee wayyeessuun danda'u jette qabsoo godhi wayyeessi afaaniin himi karaan bal'a karaan bana akka wayyaaneen dargii cabsitetti sigalte akka dargiin Haile Sillaasee cabsetti akka Haile Sillaaseen Minilik kuffisetti dandeessaa kana godh dadhabdaadhiis kun ifa yoo kanan taane kanuma waree ummata ficcisiisu waraanni bilisummaa Oromoodhaa yookaan immoo keenyaa'u sababa wal nyaatanitti dirreetti nu dhiisanii dirree dhawaatii fi hawaasni hin hafne kana dhugaan sitti hima jabaattee daggala seentaa ni jiranii warri daggala seentee dargi mootummaa tamma jirtu tana cabsitee waan ifiin feebsan ni goota godhi garuu karaan sun dheeraa karaa nama baasaatiin karaan san siisin baasu hawaasaa sin baasu akkanumatti osoonii fi nyam gara yuujattu biyya dhabdaa jechuudha. Nuti immoo sanbira kunne ilmaan Oromoo dammaqanii jiran arraan booda keessaafuu Harargeen mootummaa tanatti duula bannee mootummaa tana morminee lollee cabsinaa keessan jirtu amma booda dammeeyte Harargeen dammeeyte hin loltu mootummaan tasiiti itti maxxantee alagaanu itti maxxanteeti jiraatti Oromoon itti maxxantee jiraachuu qabdi mootummaa siiti kana jala mureetiin sitti hima waa'ee dirreedhaa ta'ammaa barbaadde tan gaafa wayyaaneedhaa wal cinaa qabiin siinjaa karaan ati itti deemtu kun ummata Oromoo dhabamsiisa karaan ati itti deemtu akkanatti gidaara dhiibattu ibidda dhiibattu kun ummata Oromoo dhabamsiisee sillee dhabamsiisa ati immoo kan fagoo taa'ee daasporaa taa'ee yookaan bikka biraa taa'ee miidiyaarraa ilmaan Oromoo ibidda naquu barbaadu akkasin gootanii ani isin dhaameen jira dirreedhaa keessa nama jeesanii akkasin maarree godhanii kaa ummata kana firaa baasaa kaa mootummaa tana firaa jiisaa akkasin sinjaa keessatti teessee falmattee nama simiidhu firaa dhorkita karaan gabaabaan kee kana karaan gabaabaan keessa teessee falmattee akka Kadir Juhar jijjiire kanatti
akka Kadir Juwaar tawayyaanee irraa jijjiire osoo Kadir Juwaar mootummaa tana dhufu baatee akka uummata Oromootti mootummaa tanatti Abiyyi maxxanuu baatee namni biraa maxxane hin jirtu bararra achuma keessaa hojjettu kan asirratti si dhaaba kiyya Kadir Juwaar we love you man long life Kadir Juwaar kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Juwaar jiraadhu si jaalanna diasporaan warri dammaqe si jaalata warri dammaqe warri dubbiin galteef si jaalata Kadir Juwaar si jaalan jaba ilma biyyaa kan biyyasaa bulchu nagayaan mootummaa amma jirtutti marxifattee biyyatee bulchaa jirta nagayaan galatoomi umee jaalalaa akkana namni dammaqe umee jaalalaa umee long life man akkana kunu namni dammaqe akkana tanaaf mootummaa teetiin maxxantee ummata simii dhufurraa dhorku qabda ummanni bar si tuttuqeeti akka ati deemtee waraana maarree jettu mootummaa si kaasee daaraa si godha daaraa si godhee si dhabamsiisa san fedhan yoo ati mootummaan maxxante naddammaqe yookaan immoo nabbayyanate sin jaa kasi dhabamsiisuu barbaadu dhugaan sitti hima yeroo dharraa akkas faashinni dur hin jiru faashinni daggala seeneetiin qabsoo godhee akkasitti papapapaa hin jiru no arra ummanni Oromoo dammaqe Harargeen dammeeyte tanaaf ta Dirree Dhawaa asirratti hin dhaaba jabaadhaa warri Dirree Dhawaa jabaadhaa naannoon Dirree Dhawaa jabaadhaa Oromoon bikka jirtanii naannoon Oromiyaa obbo Shimallis waa'ee Dirree Dhawaadhaa qurrama jiru tokko federaalaan mari'adhu ummata kee kacha keessatti miidhame ummata kee miidhameef sagalee ta'e naannoo Oromiyaa bulti federaalaan bulti Dirreen Dhawaa yaas waan federaalaaf bultu jecha waan kana irra dalagaa waan takka waan garteecha keessatti rabshaalee jirtu tan nama shiftaa nama dhuftee nama jeeftee deemtu biyya mootummaa qabdutti tana irra dalagaa jenna gara biraatti mootummaan teenya haa jiraattu bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir long life jiraadhu si jaalanna akkasumatti waa'ee magaalaa Adaree Biyyoo waa'ee naannoo Adaree Biyyoodhaati yeroo naannoo Adaree Biyyoodhaa magaalaa Adaree Biyyoo kan immoo naannoo Hararii gama naannoo Harariitti informationa hedduu qabnaa jechuu harkaa gama naannoo Hararii waa'ee naannoo Hararii keessatti Oromoo fi ilmaan Oromootiif ilmaan Hararii akka ajaa'ibaatti biyya san tartiibaan qabaa jiran jechuudha. Kanaafuu bulchiinsi naannoo Harariidha obbo Ordiin Badriidha akkasumatti itti aantuu naannoo Harariidha Roza Umar akka nama tokkotti an Jamal Ali galatoomaan isin jaa waan hin galatoomaa isiniif juuf kana namoonni Oromoodhaa namni gari hin galtuuf an waan hin galatoomaa isin juuf hin qaba bulchiinsa yookaan immoo naannoo Harariidha irraan deebisa obbo Ordiin Badrii akkasumatti itti aantuu naannoo Hararii vice president jechuu vice president of Harari Roza Umar Galatoom itti aantuu naannoo Harariidha Galatoomi sin jaatis kana waan isin juufiin qaba rakkoo ummata Oromoo kan Hararii keessa jiru kan ummata Harariitti wajji bulchu ummanni Oromoo achi keessatti jiraachuun qabu yookaan immoo warra juu dhufe namni kun nama garee jaarratanii obbo Ordiin Badrii kannaan bulchaa naannoo Hararii arrabsuu dhufe
argattaa jee an nama adaree bikka bu'u adareen naannoo san ummata Oromoo keessaa kiliin godhuu qabdi yaada jiru dhufe jechuudha. Kuni Abdulhakiim yookaan immoo maqaan isaa namni kun nama daasporaa keessattii fi biyya keessatti waajaaree ummata Harariidha akka malee cinqaa jiru jechuudha. Kana keessatti warningii yookaan immoo adabadhuu jennaan jechuudha. Adabadhuu jennaan maqaan qoosaa gurbaa kana maqaan qoosaa Ala Shankoori. I think akkaan beekutti information guutuu kan qabutti Daalaas jira. Garee biyya keessattis jaarratee jira. Tanaaf Abdulhakiim warningii sii kanina. Wanni warningii sii kaninuuf naannoo Hararii keessatti ummata ati wajjin haasoytee teessoo irratti haasoytee ummata Oromoo argattaa jettee gaallaa jettee arrabsaa jirtaa jechuudha. Sagalee harkaasii qaba. Ummanni Oromoo sagalee harkaasii qaba. Garagaraa facaasanii jiran. Namuu dirqama fudhatee jira sirratti. Naannoo Hararii bichaa mika bulchu. Oromoonis waliin bulchaa jirti. Lafti san lafa eenyuti? Ati eessaa dhufteeti ummata Oromoo arrabsita. Argattaa jettee ati eessaa dhufteeti Ordiinii fi Roosaa arrabsita. Aadaa ummata Oromoo keessa calaqqeftanii hellee Oromootii fi maarree gootanii argattaa gaallaa achi keessatti gootan jetteeti garee jaarrattee ummata naannoo Hararii bulchu Oromoo shuruuf koyitii naannoo Hararii jettee fincila kaasaa jirta. Feetu kaasi ummata Hararii feetu arrabsi. Garuu Oromoo arrabsaa jirta. Dhaamsaan sii qabaa jechuudha. Dhaamsa sii qabna. Ati Abdulhakiim dhaamsa sii qabna ummata keenya arrabsuun qabdu. Ummanni Oromoo ummata abbaa biyyaati. Ummata heddumminaan Itoophiyaa keessaa sadarkaa tokkoffaati. Afrikaa keessaa akka sabaatti sadarkaa tokkoffaadha. Naamusa keetiin yoo teesse ni teessa yookaan saba namaa arrabsuu irratti sabni Oromoo ejjennoo sirra fudhataan siin jaa. Dhaamsa kana Abdulhakiim yookaan Ala Shankoor kan Daalaas jiru kan gareensaa cinaan Hararii jirtu adaree biyyoo jirtu kan jaarratee hoggansa naannoo Hararii arrabsaa jiru. Damee siyaasaa naannoo Harariidha. Barreessaa Geetuu Wayyeessaa namoota Oromoo namoota saba biraa kan naannoo Hararii namoota Oromoo kacha keessa hojjetu kana hunda arrabsaa jira jechuudha. Olirraa isinif fidanii Oromoo olirraa isinif fidanii kan akka Geetuu kan akka Abaluu isinif fidanii naannoo Hararii bulchaa jiranii naannoo Hararii ummata Oromoo fakkaatti yaadaduun ummata Oromoo arrabsaa jira jechuudha. Kana sagalee ummata Oromooti irratti sagalee ati dubbattee ummata Oromoo arrabse ana kajee jette. Kan biraa jaartiin tiyya Oromoodha. Jaartiin tiyyaa'u takkaa ani Oromoo ofiin hin jenne ilmaan lama lakkuu naa dhalte kana milikata erga sheer godhaaf. Sagalee tana waraabuuf hin ta'a. Waraabeetiin dhageeffadhee jira. Information namuu ni qaba. Jaartiin tiyya Oromoodhaa jee. Jaartiin tiyya Oromoo jaartiin tiyyaa'u argattaadha jaartiin tiyyaa'u jee jechuu Oromoo ofiin hin jettu jee Oromoo ofiin jennaan irraa dhumattee jee hin jettuu jee jaartiin tiyya. Wahuma inni jeen sitti himu jira. Wallahi wa billahi dhageeffadheetiin jira. Postiin isinii godhuu ta'a. Wallahi wa billahi maqaa rabbiittiin isinii kakadha. Tanaaf Abdulhakiim jaartiin tee Oromoo eegee Oromootti amante. Feetu jaartiin tee waan feetaa taatu. Feetu argattaa fi naa jettu. Feetu gaallaa fi naan jettu. Waa'ee bultii teessan keessaa nu naqu. Seetucha keessatti dubbate. Gaallaan fuudhee argattaan fuudheewu takkaan Oromoo ofiin hin jenne. Yaadajuu dubbattee jechuudha. Ganaan poosti godhee isinii dabarsuu ta'a. Tanaaf nuti
sabaa fi sablammii wajji wali lollu ati kan nuun arrabsin waa'ee dirree dhawaatis waa'ee harariitis nuti sabaa fi sablammiin nagayaa wajji jirra. Nagayaan mootummaa jalatti wajji jirra. Warreen kana alatti waan biraa naanneessu dagalee hawaasaa us jettee afaanii miti waan biraatu si ussisiifnaati. Us jettee maaliif hinusa? Waan kiyya irratti naasawaa jira maaliif hinusa? Dagalee akkas nuti hawaasa sabaa fi sablammii hawaasa wajji rakkoo hin qabnu. Sabaa fi sablammii wajji rakkoo hin qabnu. Nuti warra mootummaan Itoophiyaa nuti bulchu jira. Oromoo bulchu jira. Miti ji dagalee miti ji dagalee harawaca akkas tanaaf atis saba keetiif farmi an waa'ee saba kiyyaa Oromoo ofiin dubbachuu jira. Dagalee harawaca ati alaabaa saba keetii asirra godhatteeti waa'ee saba namaatiif gisee namni dubbatu as dhaabbattee as jedhamu nama jala dhuftee akka keetii kana. Tanaaf an yeroo gargarii bikka jabduu alaabaa isaa tana harkeetiin deebisaa kanneen malee kana ilaalee dhiiseen jira. Komantii ilaalee deebisaa kannuuf. Tanaaf siin beeka. Qaceellottiin si beeka bikka biraattis gisee ati waa barreessitu waa hunda akkasii. Tanaaf waa'ee Hararii naannoo Harariitis akkana jechuu jabaadhu sabaa fi sablammii ija takkaan laali. Bulchaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badriidha. Jabaadhu atis akkasumatti itti aantuu naannoo Harariidha. Roozaa Umar jabaadhu isiniin jennaa jechuu nuti lola sabaa fi sablammii kaasuu lola mootummaa tana ceequudhaaf waan biraa kaasuu kana bira kunnee jirra. Dammaquu qabda. Kan biraa dhufe ajaa'ibaa akkana uummanni Oromoo aadaa uummata Oromoo aadaa uffateeti achi keessa akkas godhanii mana abbaa gadaa fa'aa achi keessa akkana godhanii uummata Oromootu achi warra olii kanaa dhufee naannoo san bulchaa Harariin fakkaattu uummata Hararii bichaatu achi keessatti afaan Oromoo dubbatamuu qabu. Afaan Hararii bichaa uummanni Hararii bichaatu achi keessa jiraachuu akkamittaa? Naannoon san hundi naannoo Oromooti. Oromoodha. Akkamittaa? Saba tokko saba Hararii saba abaaboon teenya hojii jiraadhaa jettee jiraachifte. Saba aadaa isaanii eegdee fi mirga isaanii eegdee fi jiraachisaa turte. Akkasii nu guddisan. Deemnurraa hin jenneen hin finne. Akkasii nu guddisan. Nuti warra akkasiitii miti. Warra hojii jiraan nuti ilmaan hawaa Aadami san keessa waan qabnu waliin qabna. Yeroon ammaan tana yeroo nuti mootummaa ceenee mootummaan teenyaamti jennee girgir goonee uummata hawa sabaa fi sablammii wallollee dirreetti hafnu hin jiru. Warreen dirreetti namaan busuu barbaadan karaan bana akka itti gartee biyya namaa cabsaniitti fudhatan. Abiyyiin nagee godhe caccabsee tola bichaaniimi humna qeyrootiin Itoophiyaa bulchu jirra. Naannoo saboo Oromiyaa mi bar kanaami hunda nuti bulchu jira. Oromoo bulchu jira. Tanaan isin injaa. Kanaaf ati Abdulhakiim Aala Shankoor ummanni Oromoo akka jirutti ummanni Oromoo harkaa qaba. Annama 85 kan waa'ee information kan harkaa qabu. Namni gabbee dubbatu kan biyyaa fi kan diaspora daaraas jirta si beeyna. Qaceello si beeyna. Sagalee ta'e waan ati jaartii ta'eetiin jechaa jettu harkaa qabna. Waan ati jaartii miidiyaa irratti dubbatte. WhatsApp gruupii keessatti ummata aboo nuti sabaa sablammii Oromoo wajji nagaa wajji jiraanna. Biyya teenya san nagaa wajji jiraachaa jirra. Aadaa lachuu qabneeti nurraa taa'e jaanis dadhaban. Argattaa gaalla jettee ummata Oromoo arrabsaa jirta. Atis yoo daggala qabaatte daggala seeniiti bilisoomsi naannoo Hararii. Akka godhatu san gruupii ta'e sanii hojji. Ordiinii fi Roozaas akka arrabtu sanitti bulchiinsa naannoo Harariidhaa akka arrabtu sanitti
Sambira kuttee ummata keessanis dayyuusa jettee arrabsite. Feetu arrabsi hawaasa kee Oromoo arrabsuu hin dandeessu. Warreen ordiinii fi ummata Oromooti hojii jiraatu kana naannoo Hararii ummata Hararii arrabsaa jirta. Qaceellotti. Kanaaf arraan booda Abdulhakiim Haala Shankoor waarningii guddaa ummanni keenya hundi harkaasi qaba. Nuti nagaya barbaanna. Sabaaf sablammii hojii nurraa gattaa'i. Asuma irratti irraa bu'a kan Abdulhakiim Haala Shankoor kana yaa waylak jennaan jechuu. Be careful. Akkasii waa'ee biraa yeroo biraatti walitti deebinaa kanumaan dhaamsa isinii dhaamuu barbaada.